nu waan akka malee nu galeessise anamma waan sanun deebiin adabritee akka dhiifa manaa gootee waan feeteen kun mana adabatte waaniin qabu hunda waan feeteen adabat anda gefa dubar na adabii koonu godhatee ani amma waaniin just akka qabu ani amma dursata keenyas bar maatii keenya bar nu wajjira akkasii rakkachuu turan ummata kana amanaa jechuu turan ani amma mana kanaaf fiduun keeti kalata guddaadha dura akkamitti amantee nama kana mana fidde maaliif yoo naan jettan ni qabnaami waan inni dalaguu ture waan oromoo dalaguu ture hundan takka takka lafa isin fayyis laqaayinee finnee as keenya ayee namticha ni qabsiista waan hundaan irraa baradhee waan irraa baradhee namticha ni qabsiista dhalaalee seertotu sanis ni baastaas takka illee isin baasaa innaan ni baasa dhalaa san intal san illee ni baasa awwa dhiifamaatummaan naa godhe jajjafatee haa kanarratti dhiifama naa kunu anasi gola dhiifama daawwattoota biyya bakka Fatihaatis bu'ee amma kaa'in silaa shari'aan naan eeyyamini malee Fatihaa miidhadhuun godheen dhiifama gaafadhaa jee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa baganuuf jiraatan nagayni rabbii guddaa isin bira haa jiraatu salaataa gaafadhu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya isin salaamni salaamtaan teenya isin haa geessu isin jenne gaa akkasii daawwattoota keenya maaliif lamata deebitayyuu atte oduma mana kanaa jara barbaadan deemne ballonis ni ture anka ballon dhufutti waan takka takka Fatihaa araarsuuf akka amma kaayinas na bira jiru quban sanaatti dhaammate saniin yaameetiin dhufe acha kuteetiin Fatihaadhaan kootuu jeetumaaniin dhufe haa dhuftu asumaan gaa amma kaayituun naan jee mana kana dhufe osoo jara barbaadan deemne Fatihaallee natti araaramuu qabdi Fatihaallee natti araarsii dhiifama kanaaf gootuu naan jee akkasi saniif lamada deebine Fatiha ummamza kan sirrin irratti migaabo jibunatti dachi gaddaafte isin dhugaadha isin tunfaan amma sirritti dumaashiti boosesa maali goda baafna heetichaa guna dhaabuu qabdi ooma itti deetechaa turte sanu yaada dhumela yaa boonsa yaa namni kun boruu wali fayyaa barbaruu wali fayyaa kana wallaaleen namni keenya hoggu wallolle kana bar oromoon tun hongaa wal baana hooga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالي بحر مالي ولا سيبرا أيوه خوغتاي ما سيبرا ولا خوغتاي أيوه أنا دوستا مالي ولا أنا داتين يرو أعوذ بالله سرجتات مال هاي نما كان ما ولد برا ما خوغتاي إنجي أنا تان مالي بدي أتو سرجتاي إنجي بس مالي سرنجر أكمل قربان الناس نيجي تبنا كنا خوغتاي دروسين بازا فهم نم فهم سيسين قربان كمان كنا منا كنا قربان دو فيتي خوكا رينا ما نقول سنة تجولي كأبي منا تاي كنا جت إلا إيسا بند dumaashiti yaa qaalime wannin dinun amake narada ben tidak bedme akkamitti nama kana mana kana tolle tafarat sirri jirta abonam sirrin jira fayyaan qaba sirri jirta fayyaan qabdu fayyaan qaba akka duraasi deebisani namni maal deebisan namni ni balleessa la sirri namni ni balleessa balleessa dhiifama sinjee khottu gotaa ani taani bakkeeni taayita taani mana kana ni baani taa maal sirri jirta teetifu garu sirrin jira kaameraa jira khottu gotaa kaameraa kan bootan amaqaa kan mana kana nettati amaqaa ina ke khottu gotaa kaameraa akkamin neetaa jee naqeemti akkamin neetaa wantu dhiifa naasi balleessee dhiifama yaamate yaamate akkamin amanta naadabiko amane khokata bar walina so ine dani zakati namani ani nama duga ati waan si gona ga sima beka rev yolle na zimbaini yolle ga bisi mana san tana jete ani san siya osi ani shakuma binje khala orinna ko mana kana je salawne to khot namne ga balleese na balleese dhiifama je khara nama ani nama bar bahar atu te tu sirrin jirtu abo sirrin jira ko akkamita amanta nama kana nama inga daade jiru sana kai nu daade ture ammas garagale dhiifama ay am fatiha she kabran gesani amma sirri eni nu mal qabate dufe mana kana waata ko ni qabate njir waata ko ni qabate njir shayti mila mata la inni amma duraaw mal jenuti ni agarra isan nu arkani je wani dem mal beita kuno mani garra malin dem ififu wani dem mal beita waata kan dem waata ko ni wana mo golanjir to so am feden dem e so no wana mo golanjir to gotai ليش هنقول مدرا كسي قريت مال أبغى قطعي
Ani taani man kaamera kan irraa cufee jiru. Ifiifuu na eegalee jira namtichi ne hooga. Hoo namticha isaa eegalee. Anaa eegalee. Ati nama amantaa biraati. Ni nama na hoogataa. Ati anaa ni tamaan hoogataa ni nama taami. Taai gaamoon raawwatu. Baay'ee nu foccisi sigaa. Nyaadda mana osoo jiru kan nyaati sigaa jee. Baay'ee nu nyaati sigaa. Nyaati wadaa isa maal. Waay. Salaamtaa gaafadhu nillee mul'attu. Ani baa sodaa iddoo isin bira siquu achitti. Ani amma na dhaggeeffadhu. Kaameraa fuula duruu jirtaa salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi hojjettoota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi hojjettoota keenya. Akkam nagee qabtanii jirtanii baga jiraattan dhabameetiin jira. Du'aan teessan kun alhamdulillah fayyee. Garuu ammaan tana ni rifadde itti yaadne ani gurbaan kun mana kanaa ni jira jee yaadne. Kunoo bahar kaameerumaa jira jee na rifachiise. Egaa kaameraan jiraate dura daawwattoota kiyyan salaamtaan rabbiiti. Ayyee maal jetteeti moo? Ati maaliif akkasii loota? Maaliif illee nama hin gadde sheeka bira dhaqxee fatiyaan buna dhaabuu qabdi jee nama na dhaalatu uzu billaa mishtarii yookaan mana naaf iddaati. Namni wal lola. Namni wal lolaa miti. Ebar namni wal lola. Wallolli bara walli lama wal lola daran dhugaa shiraas nurra yaadan waamee kaas godhanii. Nama barana guutuu akkasitti mana si galchee waamee qasirra yaadee akkasitti. Dhugaadha wasinitti nan bifne dhiifa manarraa ta'e haa. Dhiifa mana jecha naa godhaa. Rabbii jecha. Dura rabbi isaa ibaan gaagaanii amma gaafate. Ummaamsaa rabbii jecha gaafate. Feeti rabbii jecha gaafa mana godhaa jechuu jira. Yaa namni rabbii otun beekin gaafa sana dila sana. Shirasin hunda yaadanii nama akkasuma godhanii waan ajjaasanii akkasuma godhanii siifin bara wal addaa miti tokkuma maallaqa na fideeti wanta nu godhe maallaqa na fideeti maallaqa jecha dhiifa manarraa ta'e ati maallaqa jecha kan obboleeyyan gadi waan feeteen na adabadhu ummaamsa waan feeteen na adabachuu dandeessa anaaf balleesse dhiifa irra na adabra akka maqaa mana kan dhufu deemu mana namtichuma sanuu si jalaa shakkumaati qabdu tanaan qabaayin siinii mini duraan garuu wajjiteenya wajjaasoyne qulqulleeffadde ammarraa kaaneeti najjaashii fi namicha qabuuf barbaada deemu jiru. Balloon faan hanga dhufan ijoolleen hanga dhufan eegu jiru. Dubaan marraa na yaamtarre. Wanni seeku amma kaayitu odoon isii dhiifaman gaafanne mana kanaan bahu akkamittiin deemaa miti ummaamsaa mi dhiifaman gaafadhaa naan jedhe. Aan dhiifamne kiyya bara waan isaan amata guutuu asitti mana si galchanii waamee qasirra raawwatanii makiinaa hin gadda leecalla ta'e nyaata hin gadda akkas jetta. Hunda akka fedhan isaan booda isa mana gaafatu. Tamam. San booda na gaafatu. Saniimi adaba siifin adaba maa'u. Adeemta. Kanas ree dhiifama namaa miti. Duuba malee calloo makiinaa jajjabdee fi kana wali bitaa. Hottu waa gaddaa. Waan barana mana nu galchan sanoo. Waa hundaan. Afoon galchan isaanis akkuma nuti jirru jiranii koo kunoo amma aya namicha irraa maallaqa nyaachaa ture amma maallaqa kana qabaatumaa biraan qaban. Akkuma baaris dalagaa irraa mana galchanii dhabeetti isaanii dabale. Osoo gaara keessatti deemnu fennee maallaqa sanuu reaalli takka hin jiruuti. Wanni sanuu waan akka malee nu galeessise. Anamma waan sanuu dole naa dabritee. Akka dhiifa manaa gootee waan feeteen kun mana adabattee waaniin qabu hunda waan feeteen na adabadhu. Ani dhaggeeffadhu baar. Na adabii qoonu mangitoo ta'e. Ani amma waaniin jos takka hin qabu. Ani amma hordoftoota keenyas bar maatii keenyaa bar. Nu wajjin akkasii rakkachuu turan. Uummata kana naamanii jechuu turan. Ani amma mana kanaa fiduun keeti kalaqa guddaadha. Dura akkamitti amantee nama kana mana fidde. Takka ji lammaffaa amma hordoftoonni keenya waan isaan murteessan haa murteessan. Ani amma Sabboota dhiifama godhaa kan maqaa. Dhiifamni oomfiin tarabbii. Dhiifamni karabbiiti dhiifamni haa godhan jira. Biyyechaan si. Daawwattoonni keenyaas waan nuun jaanaa jaani anis jechaatiin ture amma duraas. La nama dila shira sana yaadu ture akka bar isaanii jecha ijoolleen tiifa dura isaa dhistee mana gallee mana irraa gabbootti hin jirru sodaa isaanii jecha. Yoomma waan godhan. Waan san hundaa anaatutu namtichuma waan san na daleessu hundaa'uun akka inni mataa keessa fayyaan keenya namticha shiira san hunda isin daleessisan as baasanii qabsiistanii. Anuma dubbii kanarratti waan isin jiru beektan. Anuma kanaa'u isiniitu dubbiin tun sharri fakkaatte malee namticha san akka inni Oromoo miine akka inni walii dubbii kanaatti hin deebine goosisuudhaaf waan sani rabbi na kaasee hin jaa'u. Maaliif yoo naan jettan ni qabnaami waan inni dalaguu ture waan Oromoo irratti dalaguu ture hundaan takka takka lafa isin fayyisise. Laqaayinee finnee as keenya. Ayyee namticha ni qabsiista. Waa hundaan irraa baradhee waan irraa baradhee namticha ni qabsiista. Dhalaalee seergatu sanis ni baastaas. Takka illee isin baasaa innaan ni baasa. Dhalaa san intala san illee ni baasa. Takka na jalaa. Dhalaa san na baasaan namticha akkas godhu san dhimma keessa intalti san na jalaan baatu takka na jalaan bahu. Intala san waan dhimma qaba. Sheekticha amma kanoo baariitu beeka.
Asii dalboo farraa jaalladha. Talarraa hin ajaa qabate. Talbaas ni neerumette wanni isaan godhu kan hundan takka takka disini kan. Bahar heerumuun qabaa abadan. Sheekh hogguu san hunda na keessa waa arkee gisee isaan mana sanatti akkas jaan. Sheekh bahar heerumuun qaba bahar abadan tanuma naa jabaadhu ittiin. Akkasiin ni leeta. San hunda intala san hunda waan kana. Anaatu kullaa keessa isaan qaaneesse. Jawaasota geessin. Sheekammoo bahaariif himte. Namticha jawaasota geessinaan sinjee jawaasota mootummaa geessin. Intalaa fi sheetichumaa waliin qabsiisu. Anaa isin qabsiisa. Akkasii daawwattoota keenya amma kaa'in intalaas naatu isin qabsiisa. Sheetichaas naatu isin qabsiisa. Kun ofatee aadaan. Haya. Ati umma waa hundaa ol dhiifamni karaa biiti dhiifama godhi daawwattoota qofa irratti. Bahar gara laafina kanaatu dila kana gocha kana hunda nu midhu jira ni beekta. Alhamdulillahi rabbil alamin manatti illee gallu jiraachuu jira. Waa takkan taane. Alhamdulillah garuu gara laafina kanaatu kana hunda fite. Midhaa kana hunda dhalaan na tuffatee gara jaarsan hiruma. Yoo dhuftee akka irratti ni hiruma jettee yoo ati jaallatu bira numa fuuta. Garuu shira kana yaaddee baadni hiruma kaa jettee bultii teenya laayitee jiruu teenya laayitee. Bakkee Siriin kana hunda dhaquu maaltu feesse? Ani intala kana isaaniirraa dhimma qaba. Heeruma si adeemtu inshaAllah. Isin umrii sitii hin heerumtu. Intala ni baal. Anama fatiyaa tanarraa jabaadhu. Ansila shari'aan naa kana ta'e miila sii kanaan ol qabee kan sii miila sii kanaan godhee garuu ani waan itti amma oomfiin kan abbiiti. Garuu fayyaan kiyya. Mana keetiin jira oomfii. Intala sana as baasnaan ani si fayyadu. Anama mana balloodhaan dhaqu mana keessan yennaan hin dhufe. Atillee akka garaan jabaanne siin beeka fatiyaa. Isa baarillee akkasi mana balloo sana amma dhaqee kan hin jiru hanqa baarii wajjin dubbii wanna taatu. Oomfiin kan abbiiti. Barbilii kee rakkumaa si gaafata. Gama kiyya oomfiin kan abbiiti. Walaa daawwattoota walaa isin walaa Oromoon guutuun dhiifama naa godhaadha. An wulii isin wajjiniin waan isin dalaydan dalaydan. Garuu akka na fayyistu yoo intala sana as baastee sheektichi akkasitti magaalaa kana hunda quba takkaan dhaabee Sirii magaalaa balleessan as baastee akkas dachii kan yoo xahartan. Intalti barbaadumaan heerumettee sheeka bira teessee. Heeruma si adoorku maal heerumtiimi? Tasanii hangaafasuma unaan taane dubbiin isaan haasawaa isaa. Dubbiin heerumaa fi fuudhaa jaalala irraati wal quba qabaachuudha. Odoo naa'uu hin beekne odoo nanuu isiin beekne san anaa miti ibliis kan isiin jaalatte. Baar nauma kanatti duuba chaabbaatti dhawatanii niin fuudhanii heeruma jaanii miti. Dhawattee isin akka beektutti. Isin akkasitti kanumatti chaabbaatti dhawattee baariin heeruma qabattee namicha bira ta'e. Achaa namicha qaddamtuu isaa heerumtuu qabeete. Onnummaan nutu akkasii nu ari'ee isiisanii. Maallaqa isiitiif qajeelti jaalle. Akkasii daawwattoota keenya ammoo ammallee anaafillee dhiifama godhaadhaa bahar akkamitti amantee dhugaanii isin amanne haa ta'u ammoo amma qaayin akkana jechuun jira naafinnee egaa waliin dhufne addaan hin baanu. Hanga namicha deemnee qabnu najjaaji deemnee qabnutti. Saniifuu ati dhiifama godhii fi. Manuma kana hidhaa maqaa. Hidhii maal hidhaa nama. Hanga sheekasi geessu. Lakkee. Hin bahinaa si ayyee. Hin bahinii maal wajjaan naa maqaa inni. Ambar sheekichaa isin qabsiisu deema. Kana saaxilaan bahinaa. Eessi saabaan wajji deemnee namicha qabna. Balloo si amaayyee. Balloon ni dhufu jira. Namicha deemnee daawwattoota keenya balloollee naa dhufu balloo fi maqaa illee dhiifama waliin goosisee. Dhugaadha obboleessa. Akiraati dhaggeeffadhu ilmi musliimaa egaa dhiifama jee oomfiin kan rabbiiti. Rabbiin oomfiin jenne hijaamtee jee jira namni na araarama jechuu guyyaa. Saniifuu egaa inni badii isaa amanee na araaramaa jee dhugaadha oomfiin ta rabbiiti. Garuu ani kan inni itti fayyu akka nama sinimeetti namticha sanas baasee namticha namni qamiidhu jira magaalaa sana keessa ni beektaatis. Namticha sanas baasee intala saas baasee sanboota amaqaan obboleessa keenya. Intalaan nu qabsiisa. Badala fatiyaadhaasi. Dalan fatiyaa kana awwan dhiifamaatummaan naa godhe jecha fatiyaa kana irratti. Dhiifama naa kunu. Anaasii godha dhiifama. Daawwattoota biyya bakka fatiyaatiis bu'ee amma kaa'in silaa shari'aan naan eeyyamini malee fatiyaa miila dhungoddeen dhiifama gaafadhaa jee. Dhiifamni ni namfi qabee godheef bakka fatiyaa bu'ee. Fatiyaan namichaa fi intala sayyoo nu qabsiise amma kaa'ii rabbiif jechaan dhiifamni hin godhaa fi hatte hin godhuuf hin jenne. Haa ta'u anammoo wanni naafe balloonis dhiifama waliin gooyisee hadiininis dhiifama waliin gooyisee ijoollee hundaa hojii dhiifama waliin gooyisee deemnee san booda namicha qabnee mana kana maal finnaami bika mootummaa geessine intalaas as baafnee intalaas bakka dubbiin isii ilaallattu geessuudha. Achi booda waan jennu jenna as garagallee obbolummaa teenya dhugoomsine harka wal qabannee waliin jiraanna Oromoo magaalaa tana keessa dhama'u jirtu maraatu jirtu hunda qulqulleessuuf namicha qabnee hidhaa geessuu qabna. Arraboota waliin dhugoo namni. Arraboota hidhaan hin jirtu. Izni rabbiitiin arraboota maarree badee maarree dhabamee maarree hidhameen hin jirtu dhabama ta'uu teessi
Inshaallah hanga balloon dhufutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alhamdulillah.